Ameerikaas waliin diiganii jiru. Sabni kun tapha qawwee qofa miti. Tapha ijaa fi gurraatiin. Iraan har'aa ija diinaa jaalateen dukkana keessatti waraana itti fuftee jirti. Yeroo qilleensi waraanaa abbaa giddu galeessaa gorsaa jiruu fi dhiigni wareegamu lafa Iraan jiisee jirutti qaamni waraanaa inni hunda caalaa sodaachisaa fi citiitii humnoonni Qudusii kan eegdota warraaqsaa iddoo dhokataa ta'e irraa sagalee akka bakakkaatti addunyaa raasuun dhageessisanii jiru. Ibsi isaanii dheeraa miti garuu ergaan isaa lafa kirkirsaa. Yaa diina keenya guyyaan gammachuu keessanii har'a dhumatee jira. Kana booda guyyaa gaddaa fi boo'ichaa keessanii eegalee jira. Humnoonni kun warra daangaa biyyaa ce'anii diina adamsuun beekaman gadda wareegamaa Ayatollah amanam gara bobaatti jijjiirrachuun kakuu sanyii dhiigaa kakatan. Yaa imaama keenya, yaa hoogganaa keenya, waadaa sallee nyaannu dhiigni kee dhiigaa kuniin bakka bu'aa jechuun waraana siyaasaa qofa osoo hin taane waraana amantii fi waadaa ta'uusaa mirkaneessanii jiru. Hunda caalaa Ameerikaa fi Israa'el akeekkachiisa iddoo nagaa ilaalchisee kennameedha. Humnoonni Qudusii diinni sarara diimaa hunda kutee jira. Seera namoomaa fi idil addunyaa salphiseera. Kanaaf nutis seera hin qabnu. Biyya lafaa kanarratti bakki isin jalaa itti baqattan hin jiru. Mana keessan siree keessan irrallee yoo ciisan nagaa hin argattan jechuun labsan. Kun ergaa basaasaa fi waraanaan wal makuudha. Nuti isin bira jirra isin garuu nu hin argitan jechuudha. Ibsichitti ufuun wareegama kaamaniin akka kufaatitti osoo hin taane akka ka'umsaatti ibsee jira. Isin hoogganaa keenya ajjeessan garuu beekam biyyi Islaamaa Iraanii fi addii mormii yookaan Resistance Front akkuma muka jabaa kan hundeen isaa lafa qabateem dameen isaa samii tuquutiin gubbeen boombii keessanii damee kuteetaa garuu hundee isaa irraasneem jechuun diinaaf akeekkachiisa jabaa dabarsanii jiru. Ameerikaa fi Israa'el of tuultota addunyaa jedhamanii kan waamaman kun amma balbala ibiddaa ofitti bananii jiru. Humnoonni Qudusii hamma diinaa jilbeenfachiisnutti amma dhiigaa wareegamtoota yookaan shuhadaa'otaa deebisnutti ija keenyaa hin libsannu jechuun waraana kana xumuraan ga'uuf murteessuu isaanii ifa godhanii jiru. Tiraamp Waashingten taa'ee gammaduu danda'a. Garuu humnoonni Qudusii gammachuun sun gabaabaadha. Boo'ichi dhufu garuu bara baraaf ta'a jechuun addunyaa sodaadhumaan eegsisaa jiru. Yeroo addunyaan waraana Iraanii fi Ameerikaa akka waraana siyaasaa kan boba'aa fi aangoo irratti hundaa'etti ilaaltutti ajajoonni waraanaa Ameerikaa garuu loltoota isaaniitiif ergaa biraa ergaa sammuu namaa doochuu dabarsaa jiru. Waraanni kun waraana idilee miti. Kun waraana dhuma addunyaati. Karoora Waaqayyoo raawwachiisaa jirra jechuun lallabaa jiru. Ejensiin oduu Anadoluu fi iyyata loltoota Ameerikaa dhibbaan lakkaa'aman irraa dhiyaatee saaxilanii jiru. Ajajoonni waraanaa